Forex tradingiin maali? Crypto tradingiin hoo? Akkasumas meme coin tradingiin maali? Tradingii sadan kana viidiyoo kana jalatti gabaabsee isiniifan ibsa. Subscribe, follow gochuun haga dhumaatti na faana turaa. Forex trading irraa yoon eegale, Forex trading jechuun foreign exchange trade jechuudha. Sharafaawwan biyya alaa pilaatfoormii garaagaraadhaan fayyadamuudhaan daldaluu jechuudha. Bituu fi gurguruu. Pilaatfoormiiwwan akka Exness fi kan kana fakkaatan irratti fayyadamuun namoonni baay'een Forex tradingii daldalaa jiru. Haa ta'u malee harki caalu ni kasaaru jechuudha. Maaliif kasaaru yoo jenne ammoo muuxannoo dheeraa waan hin qabneef. Forex tradingii irratti milkaa'uudhaaf kan nurraa eegamu gadi fageenyaan waa'ee Forex tradingii barachuudha. Lammaffaan ammoo muuxannoo qabaachuudha. Barachuun isaa qofti gahaa waan hin taaneef jechuudha. Kanaafuu namni baratee muuxannoo waggaa 1 fi 2 ol qabu sirriitti Forex tradingii irratti milkaa'uu ni danda'a jechuudha. Forex tradingii irraa bu'aa akkamii arganna yoo jenne haaluma investimentii keenyaa irratti hundaa'a. Bu'aa parsantii 5 yookaan hanga 10 fi isaa ol argachuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf doolaara 1,000 yoo invest goone guyyaatti haga doolaara 50 fi 60 argachuun beekamaadha. Kanaas ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu bu'aan isaa salphaa miti jechuudha. Forex tradingiin kana fakkaata. Crypto tradingiitti yeroon darbu, crypto tradingii wantooti baay'een isaa Forex tradingii wajjin wal fakkaataadha. Garaagarummaan jiru crypto tradingii jalatti kan daldallu yookaan kan trade goon sharafa biyya alaa osoo hin taane maallaqa crypto ta'anii jechuudha. Kanneen akka Bitcoinii, Ethereumii, BNB, Toonii, cryptoowwan adda addaa jechuudha. Crypto tradingiin akkuma Forex tradingii market analysis gochuu gaafata. Xiinxalaa fi muuxannoo yeroo dheeraa gaafata jechuudha. Kana alatti carraan kasaaruu keenya baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Crypto tradingii irraa galii hagamii argachuu dandeenya yoo jenne ammoo galii baay'ee guddaa ta'e turtii yeroo dheeraatiin argamuu ni danda'a jechuudha. Namni market analysis hojjetee ji'a 6, ji'a 7 booda cryptoon kun gatiin isaa hanga kana gahaa jedhee tilmaamni isaa yoo sirrii ta'e crypto trading irratti dachaa baay'ee investimentii isaa argachuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni doolaara 500 invest godhe doolaara 10,000 lakkaa'u argachuu ni danda'a jechuudha. Crypto tradingiin obsa baay'ee gaafata jechuudha. Sadaffaa fi isa dhumaatti yeroon isinii darbu meme coin tradingii. Meme coin trading jechuun tookinii haaraa blockchainiitti dabalamuuf jedhudha. Tookiniiwwan sana doolaara xiqqoodhaan doolaara 10, 5, 20 fi kan kana fakkaatanii bituu ni dandeessu jechuudha. Tookiniin sun tookinii baay'ee namni barbaadu yoo ta'e yookaan tookinii internationally trend ta'ee jirudha yoo ta'e tookinii sana turtii sa'aatii 24 yookaan guyyaa 2 keessatti dachaa 50, dachaa 100 fi sanaa olillee gatiin isaa dabaluu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun doolaara 10 bittanii doolaara 500, doolaara 1,000 fi isaa ol gurgurachuu ni dandeessu jechuudha. Kuni bu'aan isaa baay'ee ajaa'ibaa jechuudha. Rakkoon isaa garuu maalidha yoo jenne meme coin tradingii irratti tookinoota sirrii ta'an argachuun baay'ee ulfaata. Baay'ee qorannoo gadi fagoo gaafata jechuudha. X, Discord fi waan garaagaraa irratti sirriitti riisarchi gochuu gaafata jechuudha. Sirriitti riisarchi goonee akka carraa yookaan riisarchi keenya milkoofnee meme coinii addunyaa keenya irratti trend ta'e yoo binne turtii sa'aatii 24 hin caalle keessatti maallaqa 100,000 lakkaa'amu argachuu dandeenya jechuudha. Meme coinii kanadha jechuudha. Tradingiin kun sadan tradingii addunyaa keenya irratti beekamoodha jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaltaniitu taanaan like, subscribe gochuu akka hin daganne. Afaan Oromoodhaan wantoota akkasii argachuudhaaf chaanaaliin kun filannoo sirriidha. Chaanaaliin kun ni guddata waan ta'eef jajjabeessuu akka hin daganne.